Dr. Murteessaa Ahmad gargaarsa waldaan ogeeyyii fayyaa Oromoo idil addunyaa isaaniif taasise akkaan galateeffataniiti jiru. Godina Baalee magaalaa Roobeetti afooshii guddaan gaaddisa Odaa Roobee jedhamu harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota saba koronaatiin manatti deebi'aniif gargaarsa midhaan nyaataa godhee jira. Nasraddiin Adam gabaasa dabalataan walitti jira. Godina Baalee magaalaa Roobeetti afooshaan gaaddisa Odaa Roobee qaama miidhamtootaa fi harka qalleeyyii sababa koronaatiin manatti galaniif deeggarsa midhaan nyaataa godhee jira. Ani Abdulfattaa Hayyabdaa jedhama. Tigaafatama afoosha gaaddisa Roobeeti. Afooshni gaaddisa Roobee sababa koronaa kanaan yeroo jalqabaati marsaa tokkoffaa uummata harka qalleeyyii nama 100 odeetiin jira. Hawaasa keessatti sochiiwwan hubannoo ittisa koronaa irratti hojjechaa akka jiran nutti himuudhaan deeggarsi kun marsaa lammaffaatiif taasifamaa kan jiruu fi itti fufiinsaanis namoota deeggarsi isaaniif malu kamiinuu humna qabaniin bira dhaabbachuudhaaf qophii qabaachuu isaaniillee dubbatanii jiru. Bulchiinsa magaalaa wajjin jaarsota biyyaati wajjin abbootii amantaati wajjin awweer godhaa jirra. Haga humna kennaatiin walitti baasnee maallaqa namoota harka qalleeyyii qarqaaraa jirra amma. Qotannee hin qabnu bocannee hin qabnu akka jirullee argaa jirtanii isin nu qalqaalu kanaaf ka humna hin qabne jira ka qotatee hin dandeenye jira ka danda'ee deemee hin dandeenye jira kanaafuu nu qalqaalu kanaaf baay'ee galata guddaa isinii galchina. Wanta gargaarsa argatanii manatti galanii dhibee kanarraa lubbuu ofii akka bararaniif hawaasni keenya garuu sanitti hin jiru. Dhibeen kun ammoo akkuma namni martuu daataa harkaa qabutti biyya keenya irratti lakkoofsaan xiqqaatus dabalaatumaan dhufaa kan jirudha. Afoosha gaaddisa Odaa Roobee wajjin wal ta'uudhaan uummata harka qalleeyyii kanaa kennaa kennuudhaaf isaan madditti dhaabachuudhaaf yeroo ammaa kana asitti argame. Uummata rakkataa waan nyaatu waan dhugan hin qabne isaan qarqaaruudhaaf waan asitti argamaniif afoosha kana baay'ee tokko isaan galateeffachuu barbaade. Barsiisaa Qur'aanaati naannoo Roobee Salafiyyaa keessa barsiisa. Koronaa kanaan wal qabatee nama musliimaa ta'ee kaan ta'e nama gargaaruun dirqama ta'a. Wal gargaaruun aadaa islaamummaati jechaadha agartee waan islaamummaan ta'e ittiin dhufte min aadaabil muslimiina as-sadaqa. Sadaqaan agartee adaba musliimoota irraa agartee naamusa jechuudha adaba jechuudha. Oduu maddeen alaarraa argannetti ceeneetu jira. Bulchaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un guyyoota 20 booda yeroo jalqabaatiif eebba warshaa xaa'oo tokko irratti mul'achuu miidiyaan Kooriyaa Kaabaa gabaaseeti jira. Kim Jong Un akka jabaa dhukkubsatee jira yookiin du'ee jedhamuun ijoo dubbii ta'us dhumarratti miidiyaatti mul'achuunsaa namoonni iddoo warshichaatti argaman gammachuu jabduun simatanii jedha BBC'n. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa kun ija hawaasaa dura dhokachuun kun kan jalqabaa hin turre bara 2014tti illee guyyoota 40 achi buuteen isaanii dhabamee ture. Kim maaliif uummata jala dhokatanii amalli bulchaa kanaa maal fakkaata? Guyyoo Waariyoo gabaasaa garaagaraa walitti qindeessa. Leader Kim Jong-un has made his first public appearance in nearly 3 weeks. Namoonni gariin sochii baqaqsanii haalonneetiin lubbuudhaaf jedhu. Kaan immoo gareessa waliin kibbi biyyatti osoo daawwatuuf wallaalee kufuun eegisunu keessa hin deebine jedhu. Mucaa kan garuu amalum isaatti akkaana fedha hobla namraachiisa. Itti toltorokkeetti furguggeessee qaca'ee addunyaa waccisiisa. Barbaada Ameerika biyya nyaachis jechuunaaf Doonaald Tiraamp faallee dallansiisee dhaabbata mootummoota gamtoomanii larraa. Taayisaa tunduu bakkun feete. Tamboollee baay'ee xuuxa. Nadheen cufumatti isaat guyyaan dhaloota isaallee hin beekamu. Billichi yookaan suura haati jennaan isum hoblafaa waltin ejjine mul'ata. Garuu amalisa kunin akka majajjaba waan taateef ammumsi gargalee murtii tokko malee rasaasaan si ciruu waan danda'uuf yoonni hoblaa yoonni callisa afaan qabachuu malee murtii biraan qabdu jedha warri itti dhiyeenyaanis beeku. Waa'ee bulchaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un isanii dhiyeessuu jedha. Abbaa ijoollee 3 ta'uusaa dubbata. Inni faktaan immoo rabbuma beeka. Maqaalee dhugaan of yaama. The New Start, The Brilliant Comrade, The Genius Among Others, The Marshal of North Korean faan cufti maqasaat Abbaayis Dhaljoongii littaan sun akka Enwar faranjoota barkum 2012 goha qabat mucaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un wamedduu yaadata. Ameerikaa guxurii qeencaatti hin daaru fedhi guyyoota 40 oliif kaamera dura fagaatee addunyaa qofa osoo hin taane lammiilee isaaniillee bohaarraachees. Dhiyoo tanallee du'uun mucaan kun wal fakkaata yeroo lammeessoof hojjechuun adoo lubbuun jiru boonamoota dhuga dhaga'ee quubnaan miidiyaa gad beenum jiraa jedhe. Biyyiti isaanii Kooriyaan Kaabaa addunyaa guutuu irraa wam tokkollee hin qabdu. Namni tokko immoo kalubbu quufisaan xiyyi waan jirin fakkaatu. Bulchaa guddaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalatee namu waan sodaatuuf rokkeetti yookaan misaayilii dhiisi rasaas shugguxii tokko biyyi isaanii fuul deebisanii dhukaasuun hin jiru. Hammalee illee duubseer jajjaba Pyongyang ittiin beekamte keessa daa'imi kamuu maqaa bulchaa moggaafachuu hin danda'u. Raadiyoon biyyatti yoosiin sittolu sagalee hir'isu malee cumnaan itti gaafata.
Bolchaan isaanii addunyaaf bineensa lammiilee biyyattiitiin akka fakkeenyaatti ilaalama. Kanaaf duub dhiyootan guyyoota 20 fuul kaameraa dura baduun isa lammiilee biyyattii qofa osoo hin taane addunyaa guutuu rifacheef. Mucaan akka jaba dhukkoobe mucaa yaayyuu du'e yookaan koroona dheetaaf manatti hafe darate wanni hin jedhamin tokkollee hin jiru. Inni garuu dhumirraan laanum jedha akka waan woman dhalatinii televizyiinii biyyattii keessii innirra mul'achuun xaa'oo eebbisaa ool. These images were broadcast on state television. They appear to show Kim opening a fertilizer factory. Kim guyyum tokko ka'ee cilee bishaan boottaa'e. Miidiyaaleen idil addunyaalleen hedduun miidiyaalee Ameerikaa Washington Post fi CNN faallee darate namichi yaalii baqaqsanii yaaluu eegi godhateen boodiin argam jechuun gabaasaa turan. Ministeerri Dantaala Ameerikaa Maak Pooppiyoo dabalatee Kim dhiyeenya kan garamak jirimbeen jechuun dubbatanis Kooriyaan kibba biyyolla isaanii kan itti dhiyeennaan beetti garuu dubbiin tun dharta'uu dandeetti jechuun mormaa ture. Dhaabbileen basaastota gugurdoon Ameerikaatiif Kooriyaa kibba du'aaf jireenya Kim qulqulleessuuf wanni isaan hin godhin tokkolleen hin ture. Hundaafuu duub mucaan qancaraan mata qooxoo kun kaameraatiif luumata dura dhokachuun isa namootaaf waan haaraa ture. Isaaf immoo dubbiin akkas hin fakkaatu. Sababi isaalleen duubba kum lamaaf 14 lakkum kan eegi guyyoota 40 dhokateen boodin jirjechuun gad ba'e ammallee wom gaafas tolchir deebi Kimindoon. Dotto Toybe duran saati kanaaf qabanne goolamneeti jirraan waliin saatii oduutti walitti deebinaa yeroo gaarii.